godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudar keessatti abbaasaa Mazammir Abteedoorii fi haadhasaa Uumee Gurmeessaa Nagawarraa bara 1929 dhalatee Maammoon warroomes abbaa ijoollee lamaa ta'uu danda'e ture. Warri isaa hubannaa isaan barnootaaf qaban cimaa waan tureef barnoota isaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Ambootti erga barateen booda barnoota isaa itti aanu hordofuuf magaalaa Finfinnee mana barnootaa Tafarii Mokonnoon kolleejjii teeknikaaf ogummaa Inxooxxoo keessatti barnoota isaas hordofaa tureera. Leenjii barsiisotaa argachuuf Maammoonis qormaata calallii darbee kolleejjii leenjii barsiisotaa Hararitti makamuun leenjii fudhatee barsiisummaadhaan hojii isaa jalqabe. Maammoon barsiisaa akkaadaamii leenjii loltummaa Hararitti wayita barsiisu cimina hojii isaarraa kan ka'e dhibbaalaa ta'uun maalummaa loltummaas dhandhamateera. Hojii isaattis nama cimaa ta'uu isaatiin akkaadaamichi carraa barnootaa qalamaa kennee fi seeraan digirii jalqabaatiin bara 1954 eebbifameera. Tiyaatira Oromoo isa jalqabaa barreessee kan gumaaches Maammoo Mazammiridha. Miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa ta'uun seenaan Oromoo akka ifa ba'u, afaan Oromoos akka dabaabaayitti dubbatamu, aadaan ummatichaa akka odaaf akka qilxuutti akka dagaaguuf ciminaan afaan guuttatee onnee isaarraa barsiisaa tureera. Maammoo Mazammir osoo barnootaaf mooraa yuunivarsiitii Finfinnee jiru Oromoota waliin gurmaa'uun waldaa Maccaaf Tuulamaa jalatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf sochii jalqabuun akka danda'amu odeeffannoo argate. Yeroo kanarraa jalqabees barattoota mooraa yuunivarsiitii Finfinnee turan warreen waldaa Maccaaf Tuulamaatti makaman keessaa Maammoo Mazammir isa hangafaati jechuun ni danda'ama. Gurraandhala 10 bara 1960 namoota sinimaa Ampir keessa jiran irratti boombii darbatee namoota hedduurraanis miidhaa geera jechuun himatame. Gurraandhala 28 bara 1962 murtoon du'aa itti murtaa'e. Himata sobaa ragaan qabneenis murtii itti murteessuun magaalaa Finfinnee keessatti fannisuun ajjeesanii. Maammoo Mazammiris du'a isaa dura jecha isaa xumuraa kanaan yaadatama. Dhiigni kiyya ulfina uummata Oromoof aarsaa kaffalame malee dhiiga akka tasaa dhangala'e miti. Dhiiga kiyyaaf dhiiga Oromoota hedduu fuuldurattis dhangala'uun Oromoon mirga isaa kabachiisuun isaa waan oolu miti. Uummanni Itoophiyaa bor bilisa ba'ee ofiin of bulchaa. Qaanii tokko malees afaan isaatiin dubbatee seenaa isaa ni barreeffata. Murtoosin ragaa sobaatiin narratti fudhattan ooltelleen bultu. Harka mootii keessan Haile Sillaasee fi harka xuraawwaa keessan keessaa dhiigni kiyyaaf hawaasa cunqurfamaa kun irriba isiniif hin laatu. Galoon qabsoo cunqurfamtootaa bor isinis hin nyaatti. Isinis hojii harka keessanii argadhaa jechuun gootichi Oromoo Maammoo Mazammir fannifamee ajjeefame.